dubartiin bultiidhaaf taatu yookiin dubartiin haadha manaa gaarii ni taati jaamtee ulaagaan guutamtu dubartii akkamiiti murtii akka keetitti akka dargaggeessa tokkotti akka nama bultii seenee beetti akka nama waa'ee dubartii beekuttis. Jechuun gaa namni hundi ilaalcha dubartiidhaa qaba. Okay, ilaalcha keetii irratti dubartii ulaagaa akkam qabdu yookiin dubartii akkamtu si akkam feetaati akka keetii dhuunfatti. Dubartii akkam feetaa yookaan immoo dubartii akkamtu bultiidhaaf sii ta'a. Dubartii ulaagaa kiyya feetee miree? Yeah. Ulaagaa kiyyatti gaa dubartii kabaja qabdu, naamusa qabdu, amantaa isheetiif kabaja qabdu, hawaasaaf kabaja qabdu, safuu beektu, namummaa dursitu tan because ani laayifii kiyya miidiyaa hawaasa irratti fidee defektii isaatii fi faayidaa isaati illee waan adda beekuuf ta miidiyaa irra hin jirre tan akkam jeetiin si hima beektaa reefullee laayifii kiyya personal laayifii kiyya waan asirratti himuu hin feenee fi waa'ee ati nagaafatte dafee bira dabre asirratti dubbachuu hin barbaanne namaan akkaan jaaladhuun qaba ulaagaa kiyya guutuulleen tanuma akka ishiisanii. Namni gaa nama isaa ta'u wanti ilaallatu qabaa mire. Ilma kiyyaaf yookaan daa'ima kiyyaaf haadha ta'uu dandeessu jechuudha. Okay. Thank you. As keessatti murtii amma ati waa'ee jaalallee teetis dhiisi. Jaalallee qabdullee ammaaf achi kaaye. Amma ati akka fakkeenyattiin si godha ati siingiliidhaa jennu. Naannoo 4 yookiin 5 si yaama. Dubartoonni naannoo tanaa tana qabdii naannoo tanaa tana qabdii jeetiin si hima naannoo san keessaa tam akka filattee bultiif si taatu siitu beeka. Okay. Nakkaffaa. Koo sonaaf si himee bareeda. No. Tinaanimin? No. No. Wait. Lucky. No, because wanni wajjin si himu deema riizinaa wajjin waan hin kaafanii namoonni sas jala waan jiraniif maybe sababa sanii jecha naannoo amma yaadu jirtu kana dhiistee dubartii san filachuun malta maybe. So na dhaggeeffadhu jalqaba gaafii. Okay, never in jail. In beeku mujaan kun naannoo tamirratti akka focus godhee jiru an hin beeku. Okay, ni laallasa waliin. Na dhaggeeffadhu likkitti. Na dhaggeeffadhu. Naannoo okay takkaffaa dubartiin Harargee qanxummaan beekamtii jenna achi keenya. Qanxuudha dubartii jaarsaa akka itti qabatan beeyni jenna taakka. Dubartii Jimmaa hedduu jaarsa jaalatti jaarsa akka hisaabaa ol jaalatti. Dubartii naannoo kamiitiin ala janna lama ilufi aye Alex nundisu ilufi Jimma walirra godi okay lama dubartii ilu Jimma jala galchine chufeti haye lama mi ni walirra godi aye wait lama mi dubartii naannoo eessa goona takka dubartii naannoo Arsii hedduu jaarsa kabajii hedduu abbaa manaa ishiitiif kabajaa guddaa qabdi bakka guddaa qabdi abbaa manaa ulfeessiti. Sadii dubartii naannoo eessaa goonaa takka. Dubartii okay Wallaggaa goonu Wallaggaa 4 dubartii Wallaggaa jechoonni ishii hedduu mimmi'aawa. Yeroo siyaamtu murtii koo siin jetti so garaa dhaa nama gooti 4 okay dubartiin tuni hundigaa keezii mataa ishii adda addaa qabdi. Murtiin afuran kana keessaa naannoota dubartoota kanneen keessaa dubartoota kan filatee haadha manaa godhata. Dubartii eessaa? Okay. Yaadni kee bareedaadha. Kaduraa yaaddisan dhiisi amma kanarra fokus godhi. Okay. No. Okay. Ayyee. Wanni hundi manarraa eegalaa jaanii malee. Ayyee mirga keeti sana naggalchu waan siiqaa'ee lafa. Okay. Wanni hundi manarraa eegalaa. Ana jaartiin warra Harargeeti. Intala Harargeeti ulaagaa kiyya na gaafatte malee akka murtitti akka gandummatti akka nama kaanitti miti. Kiyya. Ulaagaan reefu. Amma akkaataa dubartoonni okay. Si himuuftiin jiraatan. Okay. Harargeedha. Maybe immoo ani muslima inshaallah yoo bal'attee tabiraa fuudhuun jiraatte annama akkasitti illee yaadu miti tabiraa fuudhuun jiraatte kutaa 4 yaamtee meemma Harargee malee. Harargee malee 3 yaa. Harargee malee 3 yaamtee mi sadeenuu itti dabaladheetiin 4 godhadhaa si jechuudha. Okay, aye. Mirga keessa. Okay. First of all, wanni hundi manarraa eegala. Okay, aye. Thank you.
asirratti ammas gaafii biroo murtii yeroo amma keessa jirru tanatti haala amma miidiyaanis wal qabatee dubartii fi dhiirtilleen heddummaate kanatti miidiyaadhaan namni akkana badee keessatti dubartii fi dhiiraa fi dubartii eenyutu irra chiit godha. Eenyutu irratti ilaallata yeroo ammaa tanatti akka keessa jirrutti jechuudha. Personal gootee yeroo keessu akka keessatti yeroo agartee egaa waan agartees namoota joosoo guddaa geessu yeroo ammatti kamtu irra chiit godha dhiiraa fi dubartii akka keessatti. Osoo gaafatin atuu ni beekta bar. Maaliif dubartoota keessattuu dubartiin Oromoodha baay'ina bultii qabdu chiit godha gaafa jettu bultii keessa na gaafatu jirtaa mire? Yaa. Bultii keessa jirtu irra hedduun manaa'oota deemtuu miti ni beekta. Dalagaa fageenya miti. Meebii takka ta'ee fageenyaatti jiraatan ta'uu malaadha sunillee malee ni jiraa miti. Dubartiin Oromoo kabaja qabdi, naamusa qabdi. Gaarii hedduu keessa hamaan jallaadhaan hin jiru jechuu miti malee yoo chiit godhuun ni jiraata ta'e dhiirumaa godha. Haa fuudhus bakka biratti haa qabaattus ala malee dubartiin Oromoo osuma balaan tun buute akka nuti yaanu akka namni yaadu akka immoo alaalaa lama osoo hin ta'in osoo bultiin qabaatiin abbaa feetee hojii haadannastu abbaa feetee hojii haa taphattu osoo bultiin fuudhiin miidiyaa irratti waan barbaadatu ta bultii eega qabaatte garuu jireenyi isii mana waan ta'eef kana dubartiirraa silaachi qabdee hedduu takkaan galatoomsichuu barbaada dubartoota Oromoo hundaaf kabaja ani nama haadhii fi hedduu malee jaalatu ani haatiitii abbaa malee na guddiste harmiti hedduu jaaladhaa sa'aa 24 keessatti osoo yeroo tokko isiin dubbisiin ooluu nama hin dandeenyedha namni haadhii fi kabaju dubartii tamiifuu kabaja qaba dubartii mana waan jaamuufuu kabajaan qaba yeroo hedduu tarii ana dubartoota hojii taphatu na arguu dandeessa akka atitti na yaaddus kabiraa ta'uu danda'a ani ammoo keessi xiyyaa fi an kabiraati because real life fi social media life adda adda maan dubartoota Oromootiin hangafee dubartii addunyaarra jirtu tanaafis kabaja guddaa kan qabu Osmaaniin himuu fi barbaada alayhi salaatu wasalaam rasuulli keenyalleen haga lubbuun keessaa baatitoonni isaan dhaammatan dubartiin amaanaadha. Okay, gaafii takkaan si gaafadha. Jaalallee qabdaati. Jaalalleen tanteetuni biyya garagaraa jiraattan. Yeroo biyya garagaraa jiraattan kanatti qormaata wayii dhiyeessitaafati. Hiriyaa keetis haa ta'u nama biraatiin nambara kanitee fi barreessii fi nama kana akka lallaaluuf goota. Amma dhufeetiin ani itti barreessa jaalallee tante kanatti. Waliin fuune beekisin jaalallee keetti garuu namaati akkan jaalattu. So yeroon barreessuuf kana waliin barreessineeti hokkofalchiisnee akkamii firii jirtaa yookiin jaalallee ni qabdaa hin jaan lakki hin qabuu naan jetti. Ati immoo nama fuudhuuf yookiin nama kana pilaana guddaa karoora waliin qabdu. Namni sun iskiriinshot godhee sitti erga. Yeroo tanatti ati teekistii godhuuf jirta ishii tanaaf. Teekistii immoo siin deebistu. Siin deebistu. Isaa baala jaalatta. Siin deebistu mucaa saniif immoo ni deebistiif. Nama saniif deebisuuf jirti. So ogguu mucaan sana lakki hin qabu kanaa jettiin. Murtiin bikka kanatti maal murteessita iskiriinshot sanis yeroo agarte yeroo sanitti nama kanaan maal jettaan fuuldura abdii waliin jiraachuu nama kanaa waliin ni qabdaa. Akkamii bira dabartu waan kana? First of all, jaalala fageenyatti illee nama amanurraa himtu. Dubartoota biyya biraa jiran keessattuu akka ijoollee amma dubartoota bakka biraa jiran baay'inaan naasooyitee waan akkasii sanillee nama qabu miti. Namni an jaaladhu yookaan jaartiin tiyya sababni nama biraa dubbistee yaaduuf hin jiru. Isitee nama biraa dubbistee yookaan teekistii kiyya hin deebisne taanaani sababaan kaa hamatti lafeen furadhaan. Osumaan arguu teekistii sanuu hamatti hin furadhu. Maybe waan tokko irratti biizii taateeti. Maybe waan tokko irratti biizii taateeti. Maybe immoo wayii godhu jirti. Takka telefoonaa bira hin jirre jeetiin keessa kiyyatti ifa amansiisa. Maaliif akka namaa hin yaadneef akka anarraa hin taaneef?
walii galtee gooteeru waan kana saayibuma keetiin itti ergita fakkeenyaaf yaa chee gozi. Uumama irraa gizee na uumu namni akka na hogganuuf yookaan personal life ya keessa namni akka seenuuf silkuma sanuu itti kannee gara nama sanii sitti ergutti wanni nageessu sun baala gummaadha siin jechuudha. Jalqaba waa wayyoo irra shakkite yoo. Bikkumaan isii itti shakkisanitti waan ishee wajji qabu kat godha malee nama biraa itti ergu yookaan fatanaa akkasii irra barbaadu narraa waan eegamu. Taateen kun taatee haa jennu agarteetillee jaalallee hin qabu yoo jetteen amma tatanaa dhiisi meebii taateen tu yoo nifis irra kataatu taate maal gootaadha murtee akka murteessita nama kana hin dhiistamoo lakki jetteetii waliin itti fuftaadha gaafiin. Harkaa ijaa lakki kijibaa jetteetii amansiistee bira kuttaa. Because ni jaalatta nama kana waan jaalattu jecha. Nama kana gizee jaalatu. Sababa malee wayi jaalattaare. Sababa malee wayi jaalattaare wayi jireenya hojii qabaattaare. Relationship bultii haa ta'u maalis nama kana sababa malee wayi hojii qabaattaa.